Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota kiyyaa bakka jirtan nageenyi isiniif haa baay'atu. Har'a waan ajaa'ibaa tokko qabatee dhufeera. Innis maali jechuun keessaniin oolu fala waaraa yeroo hedduutti yaadaa ture jechuudha. Namoonni tokko tokko bilbila qabatuuf gatii hin malle gatii waan hojjetanii olitti kabitanii yaadaantu jira. Sababa saniif jecha yeroo hedduutti yaadaera. Bilbila biyya erguufis yeroo baay'ee rakkisaa kan ta'e gatiin silkii filatamaa bilbilli filatamaan malleen isaa guddaadha. iPhone na ergi jedhanii namni qarshii dirhama kuma ijoolleen keessattuu imaaraa jirtan bilbilli bareedni kuma 500 akkas deema. Waan kana sirriitti yaadaa ture ammaan dura jechuudha. Akkamitti mana gabaabaadhaan kaampaanii bareeda silkii babbareeda qabachuu qaba nama keenya akkamitti gargaaruu qabna jedhee waa yaadu tokko irratti ilaalaa ture. Ammoo saniif jecha silkii mirxii ta'e smart GB'n isii 256 akkasuma raamii 8 kan taate gatii madaalawaa ammaan booda faaxoleeti hin yaadda hin obboleessa kiyyaa gatiin bilbila erguu fi natti guddatee ta'een waan yaaddoftanii qabdan jechuu osoo miftahaa mucaa jaalalaa jiru. Gatiin madaalawaa biyaansi qarshii dirhama kumaa gadi kan ta'e jechuudha. GB'n isaa 256 raamii 8 akkuma isinii ibse gatii bareeduudhaan bittanii abbaa feetanii kennaa kennuu dandeessanii ofii keessanii qabachuu dandeessanii. Kanaaf jecha yaadda inaa isiniin jedhaa furmaata isinii fidee jira. Bakka isin barbaaddanitti immoo kachi isinii godhaanii jechuudha. Mee isin argisiisu silkii kana akkam jechuun keessaniin oolu. Akkam argitan kana mirxiidha. Dabarii natutti godhe dura waan laaleef jechuudha. Habbiidha baxaam itti silkii mirxiidha. iPhone fakkaatti gatiin isiillee madaalawaadha qarshii dirhama kumaa gadi iPhone fakkaatti raamiin isii orjinaala silkii bataam orjinaala kaampaanii bareedaadha jechuudha. Kaampaanii kana dura Oppo qaba. Oppoon itti fayyadamaa ture. Oppoon sunis 256 raamii 8 qaba. Chaarjara qaba. Smart bataam smart silk chaarjara isaanii orjinaala. Wanni dasnama jedhu kaampaanii kana bilbili jarri oomishan bilbili jarri oomishan chaarjara isaa akka fedhetti fayyadamta sanuu namni zaman online irraa gadi hin buutu. Faara waan haarawaa sii fideera jechuudha kaampaaniin kun. Qajeelfama isaa fi as keessaa immoo wantitu bahee gabarii isii kanatti irraa baafame jechuudha. As keessatti fayyadu. Qulfii marfee qulfiin as keessa jirti asirraa fudhatta marfee qulfii isii. Silkiin baay'ee bareedu. Kaameraan isii kaameraa addaati. Kaameraa addaati. Qulqullina kaameraa qulqullina kaameraa argaartanii nagaa saartee jechuun fakkaatee amma akkasii baay'ee kanaa ol jechuun amma waan silkiirraan ta'eef malee baay'ee takka qulqullinni isii qulqullina bareeda qabdi laala. Mana keessa jiru of mul'iftu. Smart silkii taate baay'ee tokko dasna jette mucayyoota akkanaa ajajatee namoonni an bira jiran yookaan bilbila an fedhii kiyyaa beekanii naaf bitanii silkii bareedaa akka ofii keetii qabattu gatiin isaa madaalawaa ta'e GB'n isaa bareeda ta'e naaf bitii naaf fedhii naan jette. Illee duraan itti yaadaa ture jechuudha. Silkii kana yoo barbaaddan isinii fidaa. Akka birallee ilaalee amma waan tokko beekuu qaba namni keenya. Baasii fi gabii keenya beekuu qabna. Baasii gabaabaadhaan akkamitti waan gaarii qabachuu dandeenya itti yaadaa isiniin jedha. Baay'ee tokko natti tolte wallaahi smart. Inni ulfaattu illeedha. Inni ulfaattu baay'ee. Tajaajila waggaa 2 qabdii faaturaa jechuudha. Negaraችን ላይ wal sobuun hin danda'amu. Maaf jennaan kaampaanii raawwatullee faaturaa qaba. Ifaajee kiyyaa kana ifaajee taaskee kana baasee waan agana naa kenne ta'u obboleettiiti ifaajee kiyyaa jettee haphuma isinitti himeeti moo fedhii keessanii jettan malee wal sobuun farqii walitti qabachuun hin ta'u jechuudha. Akkasiitii qimammiiwwan madaamii yaadda
obboleessi keessa mucaa jaalalaa dhufaa jira. Waa hedduun ganaa dhufuuf jira. Innaa namoonni na dubbisuu barbaadan tiktookii kiyya jala profaayilii jala lakkoofsi kiyyan jira achiin seenaa heeloonaan jira. Akkasuma wantoota biyya galfattuu barbaadan hundaaf ani jira isinii jechuudha. Ani dura isinumaa dhaabbadhee rifaatee jaalala. Innaa akkasii isinitti haa toluu isiniin jedha. Kun waan ajaa'ibaatii. Kennaa mala gabaabdhaan abbaa warraa kee, jaakee, fi keetii, maatii keetii, haadhaaf abbaa keetiin silkii ismaart irra kaa'uu dandeessa jechuudha. Ismaart. Innaa isinitti haa tolu. Qulqullina isaa kan eeggate akkaan waan itti fayyadamee beekuuf yaan amma silkii itti waraabaa jiru kana ji'a qabadhee jira. Gatiin isallee madaalawaadha. Innaa raamni isallee guddaadha. Quufeen jedhu innaa akkas inshallah isinitti haa tolu isiniin jira. Waan isinitti dhaga'ame naa barreessa. Akkasuma immoo akaawuntiin kiyya kun warningii qaba. Naarraa akkaasaa koppinikkii godhaate foolollee godhame 100 nu gargaara. Garaa jabaatinaa fi namoonni tokko viidiyoo waan hojjetu walaloo irratti sagalee fa'aatti fayyadamee foona mallee nama godhu maa garaas nyaatanii kan obboleessi kee ittiin guddinaa miidhaguma san nama fayyadaa fi amma tokko nama fayyada jechuudha. Garaa isin nyaatin isin jedha. Isinitti haa toluu ilmaan jaalalaa. Miftahaa kiloo iddoo keessan dagatina waan barbaadan kamiyyuu amanamummaadhaan haqaan bilisaan isin biraa barbaades qophee jira isin jedha. Inshallah isinitti haa toluu ilmaan jaalalaa.